maashaallah tiibstaandii hedduu kwaalitii ta'e bareedduu takkaa fi akkasuma arabiyaa majlisii aynuneemii qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Meeshaa obboleettii teennaa tana hanga xumuraatitti ilaalaa isin jedha isin barbaachisaa waan ta'eef biyaansi yoo bitachuu illee baattanii of duraa fi namoonni kaayyoo qabuuf baay'ee isin fayyada waan ta'eef irraa fayyadamaa isin jedha. Asumaan viidiyoo kiyya kana subscribe like share gochuun irraanfatina. Like osoo namni ilaaltan hunduu like gootanii like yoo tuuxanii viidiyoon kun nama hunda biratti faffaca'ee nagaa waan ta'eef baay'ee na gargaara. Viidiyoo kana akkami akka isin foraa baaru isinillee argaa jirtanii nama guddaadha. Nama guddaa kana ta'ee hedduu dadhabbii hedduu qaba hedduu ulfaata. Akkasu ta'ee akkana isin foraa buun kiyya wanta guddaadha naaf hubattan jedhee yaada. Hundumti keessan iyyuu like subscribe gochuu hin irraanfatinaa isin jedha. Hanga xumuraatti assalaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته والشمع عركفونه جالتهم توتا في كبجم توتا ومتورمو جرجرتو بكم جرتنيتي نجاها في كبجان كنا كوني كل رمادي اسم براجراتو سنجتشا الشمع عركفونه وروني كريستانا اللي أمانتي في بتان أسود دنقوديني هندي كسانو بكم جرتنيتي نجاها في كبجان كنا اسم براجراتو سنجتشا عربية مجلسي كان يجودا سنت ملسوف ديما جرا أدولهم باي جرا باي والفاتا دبي قداك أوا akkasiyyu ta'ee garuu viidiyoo isin foraabe jechuudha. Viidiyoo waraabuun baay'ee ulfaata hedduu ulfaata jechuudha. Naaf hubattan jedhee yaada baay'ee ulfaata jechuudha. Aduu takka hin argine aduu baay'ee ulfaatu aduu san keessa akkasitti deeme viidiyoo kana isin foraabuun baay'ee ulfaata jechuudha. Arabiyaa majlisiin kun akkuma isin argaa jirtan kana abbaa 40 jechuudha. Fitnessiin isaa abbaa 40 lafarraa ol ka'umsi isaa jechuudha. Akkuma isin argattan kana maashaallah meeshaa kana yoo jaalattan ta'e jechuudha. Kararri isaa ta'ee akkasuma diizaayinii isaa ta'ee yoo isinitti tolee filannoo keessan ta'e keessan na dubbisaa isin jedha. Kan ol fuudhaa jiru kuni jidduu keessatti bakka lama kaa'amee jira. Bakkee lachittu iyyuu akkuma isin argitan kana gubbaa isaa irra mastaawootiitu gala. Akkasuma beektiraasiin isaa zippiidha jechuudha. Wal keessa jechuudha. Karameellaa fi zippii kana wal keessa sun fedha keessan yoo barbaadan dubumbulii san bichaa godhuu dandeettanii yoo barbaadan zippii kanaan godhuu dandeettanii sun filannoo keessan jechuudha. Akkuma isin argartan kana arabiyaa majlisiin kun meetirii 12 jechuudha. Baay'ee guddaadha. Filannoo keessaniin isin garuu hanga feetan godhuu dandeettanii meetira 12 godhuu dandeettanii achi gadi godhuu dandeettan jechuudha. Fedha keessaniin jechuudha. Arabiyaa majlisiin kun meetiriin 12 kun 200 fi birrii 4 jechuudha. Ittiin hojjetame hisaaba kana meetiriin takkatti meeqa jechuun keessaniin oolu meetiriin takkatti birrii 17 jechuudha. Akkuma isin argartan kana akkuma diizaayinii isaatii fi akkuma kwaalitii isaatiin gatiin isaallee wal caala hin beektanii aynuneemiin kun darajaa baay'ee qaba. Kakuma 16 hin jira jechuudha. Abbaatti tinasii 30 ta'e gatiin isaa hin qannasa. Inni kun garuu abbaatti tinasii 40 waan ta'eef jechuudha. Namoonni jaalatanii isinitti tolee filannoon keessan arabiyaa majlisii kana ta'e ajajadhaa keessan na dubbisaa isin jedha. Isiniif hojjetama. Borroonni amma bitachuu wayyamoo booda bitachuu wayyettanii gaafii hedduu na dhiyeessitaniif amma bitachuu isin wayya. Sababni isaa booda irratti gatiin isaan dabala. Bitattanii ka amma dhiyootti galtan maatii keessan bira godhachuudha. Kuwwan ammoo kiraayii kaayachuu barbaadan na bira kaayachuu hin dandeettan isin jedha. Warri meeshaa fannicheraatii fi akkasuma arabiyaa majlisii minaamina qabdan kiraayii saarvisii guutuu adda isin barbaachisa jechuudha. Warroonni ammoo meeshaa akka firiijii akkasuma maaxabaa akkasuma meeshaa rottoo xixiqqaa qabdan ammoo nama walitti isin kaayachuudha. Kophaa keessanitti hin dandeettanii nama walitti nama lama walitti isin kaaya akkasitti haala kanaan fayyadamtanii kaayachuu ni dandeettan isin jedha. Ji'a haga barbaadanii warroonni meeshaa waggaa tokko na biraa qabu jira. Ka ji'a 6 jira, ka ji'a 5 jira, ka ji'a 4 jira. Akkasuma waluma dura duubaan jira jechuudha. Kanaan dura warroota meeshaa nu kaayinaan jedhaniif bootaa hin qabu isin jedhaa ture. Bootaa waan guuteef jecha amma ammoo ka fudhatanillee hin jiranii. Namoonni amma fakkeenyaaf micettii akka Faaxumaa fa'aa ji'a 5 foyi kaayattee akkas fudhattee jirti. Bootaan namoota kanneenii bahee waan jiruuf warroonni kaachuu barbaadan daddafaati horfaa qabsiifadhaati. Osoo namni biraa isin jalaa hin qabatin qabsiifadhaa isin jedhaa. Warroonni baay'eetti rakkina qabdanii arabiyaa majlisiin kun akkuma isin argartan kana abbaa 40 isin jedhee jira.
lafarraa ol kaamsisaa gubbaa kanarra mastaawoti gala jechuudha argitanii ka akkanaa kun boota lama jira kanaafi kun garagara argitanii tun ufafoodha mastaawoti qabdi jechuudha mastaawoti xiqqeeshuu qabdi ufafoodha ufumattuyyuu durumayyuu mastaawoti ufafoo qabdi jechuudha akkuma san argartan kana isiin tun jechuudha makaddaadha kun garuu guddaan sun ka akkasii lamatuyyuu diizaayinii haa bareechuuf jechuudha akkanuma fidanii jidduu galchan jechuudha ka akkasii sun lamatu jira jechuudha akkuma san argartan kana akkasii lamatuyyuu irra jira jechuudha tokko cinaa saniin jira tokko cinaa kanaan jira gubbaa isaa maaltu gala mastaawoti gala akkasuma ammoo jidduu isaa teebilii jira ittaansee akkuma san argartan kana TV standidha TV standin kunillee TV standi baay'ee bareedaa jechuudha akkasuma guddinni isaallee baay'ee guddaadha namoonni barbaadan gubbaan isaa madaddaraadha akkasuma madaddaraallee ta'ee gubbaan isaallee bootaa waa kaayan qaba jechuudha wantoota barbaadan kaachuu dandeettanii masaabaa gamanattillee lama gamasittillee lama qaba bootaa TV standi jimpaasii kaanillee hin qaba jechuudha TV kun TV standi baay'ee guddaadha namoonni barbaadanii ajajadhaa isinin jedha kwaalitiidha ufii kennaa hojjanne haala kanaan baasnee jirra immideeffii isaatii fi akkasuma maaxafaan isaallee hedduu kwaalitii ka ta'e meeshaa sirriitti darajaa guddaa qabu jechuudha maaliif jennaan ofii keenya waan hojjannuuf jecha amantii isaa irraa guutuutti irraa qabna jechuudha akkuma isin argartan kana akka yeroo duraasan raasatti hojjechiifnu of biratti hojjechiifna meeshaa farniicharaa kamiyyuu barbaadan taanaan haala qulqullina qabuu fi haala bareedaa ta'een ofii keenya isin qopheessina inni kun jidduudha hin ka'a jechuudha ka gamaaf gamanaa kunniin hin ka'a maaliif jennaan TV standiin waan dheeraa ta'ee fi ol fuudhuu fi galchuurra baay'ee ulfaata gamaa gamana garanaan illee masaabaa tokko hin ka'a garanaan illee ka masaabaa tokko hin ka'a jechuudha garuu yoo akkana waliin maxxanu tokkochuma fakkaataa miti gatiin isaa meeqa jechuun keessan hin oolu gatiin isaa birrii 25,000 ka hojjanne jechuudha namoonni barbaadanii ajajadhaa isinin jedha TV standiin kun TV standii baay'ee kwaalitii fi hedduu bareedduu ta'e akkuma isin argartan kana gamaa gamana isaatii hin kaa'e isinin jedhee jira madaddaraan isaa akkanatti gubbaa isaarrallee wantoota barbaadan kaachuu dandeettanii gubbaan isaallee irratti hin jira jechuudha haala kanaan ittaansee arabiyaan ingilisiin kinoo kana meeshaan obboleetii kennaa isa kana jechuudha isinillee hoo jaalattanii ajajachuu hin dandeettan isinin jedha meeshaan babbareedaan kun akkasin jalaan tarree gatiin isaa isin jalaa dabala adaduma oollee buluun meeshaa gatiin dabalaa jira waan ta'eef warroonni kanaan dura kaayatanii ajajatanii kaayatanii kiraa itti kaffalanii bu'aa hedduu argisiisanii jiran jechuudha tirfii hedduu argatanii jiran jechuudha maaliif jennaaniin meeshaan tokkochi yoo xiqqaate 5,000 ka dabalu jira 7,000 ka dabalu jira waan isin ajaa'ibu obboleettiin teenya takka meeshaa tokkocha irratti birrii meeqa tarraftee birrii 9,000 jechuudha argitanii garaagarummaa hanganaa guutuu qaba jechuudha firiiji tokkocha irra 9,000 jechuudha garaagarummaa hedduu qaba jechuudha algaa tokkocha irratti haga 7,000 5,000 akkas jechuudha ijoolleen ji'a 4-5 kaayatan jechuudha tirfii agasii qaba jechuudha ji'a haganaa keessa birrii haganaatu dabalama kanaafiyyuu warroonni booda bitannaa jettanii kaayyoo akkasii qabdanii bitattanii kiraayii osoo itti kaffalatanii kan maatii qabdan maatii keessan bira kaayadhaa kan maatii hin qabne kiraayii itti kaffaladhaa keessattuu warroonni mana qabdanii maatii qabdan mana keessan keessaa fi maatii keessan bira kaayadhaa isinin jedha baay'ee isin fayyada baay'ee bareeda waan ta'eef maashaallah isinin jedha haala kanaan jechuudha meeshaa obboleettii kennaa qopheessinee jirra jechuudha warroonni gaafii qabdanii koomentii irratti naa barreessaa isinin jedha isa bira keessanillee na dubbistanii gaafii oo barbaadan na gaafachuu dandeettanii koomentii irratti illee yoo gaafii na gaafattan isiniif deebisa jechuudha meeshaan obboleettii kennaa akkana fakkaata akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba wantoota isin dhaamadhu keessaa viidiyoon kiyya uummata akka lallamaan jiru laayikii tuqaa isinin jedha bilaayikii yoo isin tuutan viidiyoon kiyya akka nama hedduu bira faffaca'uuf na gargaara waan ta'eef laayikii tuqaa daraa keessan isinin jedha laayikii naa tuqaa laayikii yoo tuutan nama hunda bira akka gagga'uuf na gargaara waan ta'eef na jajjabeessaa isinin jedha akka namni hojii irratti kakka'umsa godhatuu fi akka abdii horatuu fi nama jajjabeessaa isinin jedha akkana fakkaataa nagaatti horaa